Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo har'a baadiyyaa diida wayii deemu hin akkanatti kaa'ee jira jechuudha. Yeroo tokko akkana wayyaa jechuudha. Maaliif sammuu ofiitis yeroo tokko firii godhuun baay'ee tokko gaariidha, barbaachisaadha. Yeroo hunda manas yoo ta'anii nama dabbaraa sammuun ofii boqonnaa nama argatu. Kanaaf xinnoo deddeemne jennee kara baadiyyaa kanas bubbuune jennee jechuudha. Egaa kaayin beektu magaalaadhaa gara baadiyyaa gaafa deemtan warri magaalaa teessanii baadiyyaa deemtan jechuudha. Haala kanaan warri baadiyyaa immoo nama laalu haa magaalaadhaa dhufu jedhu. Ani immoo iyyuu haala kanaan ka'een jira siniin jedha. Egaa kanuma yeroo tokko akkanatti fataa jechuun deemuun sammuu ofiitis bashannansiisuun nama biras dhaquun yaada namaatnis wal jijjiiruun waan hedduuf gaariidha. Ani immoo iyyuu tasuma viidiyoo na waraabanii yaadachaatu hin jiru of qaqqabaaf tolchaan jira malee viidiyoo tasaana waraaban jechuudha. Haala kanaan erga waraabame jedheetan jechuudha viidiyoo kana isiniif gadhiisuuf yaade. Egaa deemuuf kaanii jirre jechuudha baadiyyaa. Ammas immoo baadiyyaa deemnee yoo baadiyyaa geenyu waan isinitti argisiisnu qabna. Kana fakkaataarra kaa'een jira kinooti. Maal isiniin jechuu barbaade tanani qilleensa fudhachuun gaariidha. Samoona hojii irra turre hojii baay'ee argitanii jirtu waan nu hojjenne. Har'a immoo xinnoo shiifataa jenne guyyaan lama sanbataa fi qidaamee kana qilleensa haaraa, qilleensa baadiyyaa, qilleensa bareedaa fudhanna jennee jechuudha. Kaani baadiyyaa bu'uuf kaane jechuudha. Egaa baadiyyaa bu'uudhaaf akkanatti babbareeddee akkanatti fifilattee illee jechuun keessan oolu. Namni magaalaa nama hin laalu iyyuu waan barbaadanuu gaafa uffatanii deeman warri magaalaa nama hin laalan kan nama laalu iyyuu warra baadiyyaati. Warri baadiyyaa gaafa uffata gaarii uffattes akkamitti itti tole uffata gaarii uffatti jedhu. Gaafa uffata badaa uffattes wayituun ofumarraa baate namaan jiru jechuudha. Warri magaalaa nama hin laalu irra caala kan nama laalu warra baadiyyaati jechuudha. Bifas ta'e uffatas ta'e waan hunda. Kanaafuu haala kanaan ka'een jira siniin jechuun jaalladha. Egaa kana fakkaataa akka itti bohaartan akka itti bashannantan abdii qabna. Kinoo ilmi kiyyas balbalarra na ejjetaa na eegaa jira. Ani mootu ka'een jira. Surreedhaan kaane iyyuu siriiyyuu. Eenyudha maqaan kee? Dirribaatu nu waraabe jechuudha. Viidiyoo ani hin argine yoo akka tasaa ta'e yoo laalu bakka hordoftoota kiyyaa gadhiisuun qaba waan jedhu wayiiti yaade. Isiniif viidiyoo kana sagaleetti isin qopheessaa jira. Kana fakkaataa kaanii jirra. Akkuma isiniin jedhe samoona hojii irra turre yeroo hunda hojii jechuun yeroo tokko immoo bashannanaa fataa jechaa zana jechaa yoo viidiyoo illee namaa waraaban gaariidhas jedheetan jechuudha. Erga waraabame jedhee viidiyoo kana dhiise. Kana fakkaataa isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkasiidha. Isinis bakka hojiititti yeroo jiraattan yeroo hunda hojiidhaan qabamuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo hunda hojii ta'uun baay'ee gaarii miti. Boqonnaa sammuu nama barbaachisa siniin jedha. Galatooma ulfaadha warri nu jajjabeessitanii astaayitii nuuf kennitanii mucaan kiyya taa'ee na eegaa jira. Yoom deemna jechaa jiran illee baadiyyaa kana yaade deemuudhaaf akka malee jarjareera. Yaade bakka agar malee jechuudha. Hiriyoota baay'ee argaa baadiyyaatti nama argaa warra guddise argaa akka baay'ee jaalataa yaadee jira jechuudha. Achi deemuuf ka'ee na laalaa jira jechuudha. Kana fakkaataa kaanee jirra siniin jedha. Kiloo balbala mana keenyatti baanee jirra.
baanee balbala keenya cufachaa jirra isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata. Asitti immoo karaatti deemaa jirra. Karaa deemaa osoo jiru jechuudha. Duubuma hanna waraaban jechuudha. Astaayitii kan uffata kanaati jechuudha. Amma karaarra jirra deemaa jirra. Kana fakkaata. Warreen nu daawwattan faana turtanii hedduu ulfaadhayi. Dhaanganuma bu'aaraa jechuuf asumaanis nu laalaa jechuuf malee waan biraatiif miti isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan nu turaayi. Ulfaadhaa isiniin jennaa sitti immoo bareenne gadi ba'aa jirra. Fuusilaa jalqaba ta'uu qaba viidiyoon sirriin galle. Kana fakkaata isiniin jenna. Haala kanaan deemaa jirra. Deemne baaneerra asitti immoo baadiyyaa geenye makiinaan baadiyyaa akkanatti haamee bareechee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baadiyyaan hedduu nama gammachiisa, namatti tola. Haala kanaan bareedee biyya ofii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Biyyi keenya quufaa amma yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamu kaayee Oromiyaa lalistuun akkanatti qamadii lalisiisaa jirti jechuudha. Keessattuu Arsiin hedduu gaariidha. Baay'ee namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Oraa bulaa deebanaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti.